Akkam jirtu daawwattoota keenya kun OBN International. OBN International guyyaa har'aa dhimma aartii irratti mari'achuudhaaf keessummaa afeeree jira. Keessummaan keenya aartist Keeriyaat Yuusuf jedhamti. Keeriyaat kanaan dura fiilmii Asaantii jedhamu hojjechuudhaan beekamti. Yeroo ammaa immoo fiilmii ishee lammaffaa Siifan jedhamu qopheessitee uummataaf dhiyeessuudhaaf qophii xumurtee jirti. Dhimma kanaa fi dhimmoota aartiitiif bu'aa bahii aartii keessa ture waliin mari'annaa hanga xumuraatti waliin turan afeerraa keenya. Artist Keeriyaat Yuusuf afeerraa keenya kabajjee toora Skypeetiin argamu keetiif hedduu galatoome. Hedduu galatoomaan isin ulfaadha. Akkuma beekamu tibbi kun yeroo itti irreechi kabajamaa jirudha. Biyya keessaas biyya alaatti fuuldura keenya torbee dhufu ka'ee ayyaanatu irreechatu kabajamaa. Baga ayyaana irreechaa geesse. Baga walumaanuu nuun ga'e isinillee baga geessanii uummata Oromoo hundumaanuu kanarratti baga ayyaana irreechaan isiniin ga'e nuun ga'een ja'a galatoomaa. Irreechi bara kana utuu gara marii keenyaatti seeninni waa'ee irreechaa xiqqoo jechuudhaa fi biyya keessattis hin kabajamaa, Bishooftutti hin kabajamaa, Finfinneetti hin kabajamaa, biyya alaattis bakka Oromoon jiru hundumatti kabajama. Ergaa maalii qabda? Keessumatti maal sitti dhaga'ame kan Finfinneetti kabajamu irratti? Amma gaa beekee waan adda godhu tokko keessaa Finfinneetti irreechi yeroo jalqabaatiif kabajamu isaati yeroo dheeraa booda akka himametti duraan kabajaa turan jedhanii amma gaa yeroo dheeraa boodatti Finfinnee keessatti immoo ilmaan Oromoo irreecha kabajuu isaaniititti dhugumatti kuni waan guddaadha ilmaan Oromootii fi gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama akka nama tokkootitti ani kuni seena qabeessaan jedha. Akkuma beekamu ati aartistiidha, fiilmii hojjettaa, hin qopheessitaa. Amma immoo fiilmii kabiraadhaafitu agarsiisaaf qophaa'atti jirta. Aartiin siif maanni Keeriyaat? Aartii gosa garagaraatu jira. Aartii akkamittiin ibsitaati? Aartii jechuun anaaf jechuun jireenya jechuudha. Jireenya wanni hin jiru maali? Aartii keessatti eenyummaa kee ibsatta. Afaan kee maal akka ta'e ibsatta. Quuqama saba keetii achi keessatti ibsatta. Akkasumattis jiruu fi jireenyi saba tokkoo maal fakkaataa hajuu achi keessatti ibsatta. Aartii jechuun jireenyuma walumaa galatti jireenya anaaf jechuudha. Jireenya uummata Oromooti. Amma fakkeenyaaf ani waan uummata Oromootiin hojjedha. Waa'ee uummata Oromoo maal akka fakkaatu keessaa waan tokko fudhadheetiin hojjedha. Sun jechuuni ummatuma keessa waan jiru tokkoon hojjechuu jira jechuudha. Karaa biraatiin ammoo yoo rakkinni tokko jiraatillee rakkina sana gabbaastee waan tokko hojjettu rakkinni akkasiitiis achi keessa jiraachuusaa ibsita. Yoo waan gaariin tokko jiraate immoo gaarii akkasumattis aadaa uffannaas ni jira, nyaanni ni jira, waan adda addaa jechuudha. San keessatti ibsitaa jechuudha. So aartii jechuun jireenya jechuudha. Aartiin jireenya erga jette aartii jechuun quuqama saba tokko keessaa kan jiru bifa aartiitiin kan deebistee uummatuma rakkoo sana keessa jirtutti agarsiistudha. Ati kamirratti xiyyeeffatta? Rakkoo hawaasummaa moo siyaasaa moo dhimma gabiraarratti xiyyeeffatta gaafa fiilmii hojjettu irra guddaa? Namni aartii dalagu aartituma dalaga. Siyaasaas ta'uu ni danda'a. Siyaasaan jireenyuma uummata saniiti akkasiimi jireenya kaniin jeefuu saniif. Dhimma biraatis ta'uu ni danda'a garuu immoo ani aartiin hojjedha malee siyaasaa hin hojjedhu. Kanaafuu waan uummata keessa jiruun fuudhee gabbaasa jechuudha. Keeriyaat biyya yeroo turte sagantaa TV irratti qophii garagaraa diraamaa garagaraa dhiyeessaa turte. Keessumatti sagantaan biyya ture sagantaa afaan Oromoo bara sana ture. Torbanitti sa'aatii tokko uummanni akkamittiin akka hordofaa ture beekamaadha waan ta'eef akkamittiin yaadatta hojii yeroo sana? Dhangaan uummata sammuu keessaa nama badu dhangaa jechuuni. Sagantaa sa'aa takkaa qofa turte torbaan keessaa sa'aa takka qofa qabna ture. Tokkichaa sanoo akka gaariitti haala gaariidhaan mi'eessinee maal jenneeti qopheessina. Ani immoo sagantaa bashannanaa irratti hojjedha ture. That means like drama barreessuudhaanis tahee
keessatti qooda fudhachuudhaan isiniin hirmaadha ture. Haala saniin hojjetamaa ture dhangaani. Ana gaafa ijoolleetiin san eegale jechuun hin danda'a. I think bu'uura kanaa ta'e dhangaa keessatti hojjechuu kiyya jeetiin dhangaa keessatti hojjechuun kiyya bu'uura naaf ta'e. Artuma keessattuu artiin maal akka ta'e achi keessatti hin bare jechuun hin danda'a. Akkasumattis mana barumsaatti haa barattu malee hogguu irratti hojjettuudha. Maal akka ta'e akkasii galu jechuudha. Dhangaan hedduu bareedduu turte. Yaadannoon isii nama keessaa hin badu. Faamilii tokko turre. Waa hedduudhaatiitu jira ture. Tibba darbee biyya galtee turte waggaa meeqa booda akkati galte yoon hubachuu baadheeyyuu akkamittiin agarte biyyatti deebitee haala achi jiru garee dhangaa yeroo sanaa wajjiniin nama wal quunnamte qabdaa sagantaan amma TV biyyaa irratti deemaa jiru maaliif akka yeroo sanaatti bareeduu dadhabe namni maaliifitu eeggachuu dadhabe akka yeroo sanaatti yookaan immoo garee cimaan aartii sana akka dhangaatti dhiyeessu maaliif dhabame? Biyya galeetiin ture. Ijoollee wajjin wal arkeetiin ture. Ijoollee dhangaa hojjettu. Irra guddaa irra caalaa isaanii arkeetiin jira jechuun hin danda'ama. Ka lubbuudhaan jiran ka lubbuudhaan hin jirres ni jiranii ture. Hedduu nama gaddisiisa. Garuu ijoollee hundumaa arkeetiin ture. Televezyiinillee dhaqee achitti interviiwullee kanneetiin ture. Daayirektara kiyyaas achitti arkeetiin ture. Sallaaluun kiyya yeroo dheeraa booda deebi'ee hedduu nama gammachiisa. Garuu immoo maaliif akka duraanii sanitti hin hojjetamne hajuu san gaafii guddaa ta'a jechuudha. Anumaafuu gaafii natti hee jira. Maaliif torbaan keessaa sa'aata akka qofa nu kennameeti akkasitti hojjenna ture. Sa'aata kittiisan hojjenna sa'aata kittiisan ammoo afaan hin beeknee gabbaheeti ilaalatu. Afaan Oromoo wanni isin daleedanii hedduu bareeda ture jedhama. Sagantaa isaa hedduu bareeda ture. Namni hundinuu irratti akka gaariitti bilchina waan qabu tokkoon gadi baasan ture. Amma garuu maaliif sun hin taane hajaamu sanitti warri biyyaa akka gaariitti deebisuu ni danda'an natti fakkaata. Maaliif televezyiina keessa hojjechaatuma jiranii sagantaan istiil hojjechaatuma jira. Duraan rakkoo adda addaatiitu jira jennee yoo sababa godhannillee amma hoo maaliif sagantaan akkasiisan maaliif hin dhihaanne yoo hojjennee if gaafannu ta'e rakkinni jiru achuma jira jechuudha. Beetee televezyiina kaampaanii san keessa jira jechuudha rakkinni malee silaa kana caalutu dur caalutu hojjetamaa dhufa maaliif hojjetame teeknooloojiin gurguddatee jira. Namni hojjetu hin dhabamne namni ni hojjeta. Ijoollee hedduudhaa jira aartii irratti hojjetanii. Kanaafuu maal akka ta'e isaanummaan deebisuu ni danda'an natti fakkaata. Yeroo achi diraamaa irratti hirmaachaa turte rakkoon ati yaadattu jira rakkoon yeroo sana isinirra gahaa ture akkuma yaadannootiif maaliif ETV'n sagantaa isin dhiyeessaa turtan sun booda waggaa muraasa booda ofumaayyuun cufamee sagantaa reediyootti deebi'ee ture. Dhiyoodha amma ETV jedhamee afaan Oromootiin kan baname. Dhiibbaan isinirra gahaa ture jira yeroo sana akka aartiin hin guddanneef akka afaan hin guddanneef waa yaadattu qabdaa? Aartiin akka hin guddanne siin jee torbaan keessaa guyyaa tokko qabna sunis guyyaa sabti Saturday jechuudha. Sa'aata akka qofa qaba. Sa'aa san keessatti wannummaan qophaa'u sanuu dhiibbaa garagaraatiitu achirratti nu mudata ture. Sanis maali amma fakkeenyaaf wahii waraabuu barbaanna. Haa nuti diraamaa gabaabduu takka waraabuu barbaanne yoo jenne kaameraa nu dhoorkatanii bikkatti waraabnu hundumaahu makiinaa nu dhoorkatanii waan hundumaahu dhiibbaa adda addaati nurra geessisaa turan jechuudha. Akka wanni san fiixaan hin baane jechuudha. Fakkeenyaaf kaameraa jirtu sanii amma nuuf hayyamamee hogguu kaameraan san fuudhamuuf deemu yoo wanni tokko urgentiin tokko dhufe sagantaa afaan Oromoo irraa fudhatan malee sagantaa biraarraa hin fudhatan jechuudha. Suni maal tahammaasii duubatti nu deebisa jechuudha beekee. Haa ta'uutii garuu immoo warrichi keessa jiranii fi hundi isaaniitu warri akka dajaneefaa jechuudha.
warri akka Warquu Gaaddisaa fa'aan isaan kuni hedduu akka wanni san fiixaan bahuuf jechuudha beekee yaalii godhaa turanii haa ta'uutii rakkinni immoo hedduu jira ture akkasumattis mana shaakalatti godhaniitu jira ture achi keessatti jechuudha. Kutaa xiqqishoo akka nuu kannan kutaa xiqqishoo san keessatti namni 20-30 achitti akka qaraatti kana dhaabbannee hojii san hojjennu. Maaliif hojiin san akka fiixaan bahuuf jechuudha. Maaliif takka xiqqii nu keessa jira hojii keenya hojjechuun nurra jira sagantaa nu dhoofkachuuf deemanii isaan mana sanii akka beekee nuti baanuu barbaadan ture garuu sun hin milkooynee fi akkasumatti osuma jettuuti nuti dhiisnee biraa baane san booda xiqqashoo tureetuma cufame jechuudha. Ni dhangaggoyteetuma hafte. Isa booda ati biyyaa baate erga biyyaa baatee amma kun fiilmii kee lammaffaadha fiilmiin siifan amma agarsiisuuf deemtu. Biyya alaa kanatti rakkoo garaagaraatu jira jireenyatu jira jireenya dhuunfaa jira kana biratti immoo aartii guddisuudhaaf haalli mijataan akka biyyaan jiru. Sitti ulfaanne fiilmii hojjechuudhaaf gaafa biyya kana dhufte? Ni ulfaata. Fiilmii hojjechuu jechuun hedduu ulfaata. Ispeeshaalii jireenya biyya kanaa kana keessatti ni ulfaata garuu maaltu jira seeti. Akkuma inni duraan si ibsetti biyya keessa taa'ee gaafaaniin an jiru sanii osooniin waan meeqa hojjechuu danda'u hin hojjennu. Biyya alaa kanatti immoo egaaniin dhufe boodatti immoo waa hundumaa fooyyeffadhee jechuudha beekte. So kanaafuu waan dur hojjennu san caalaa hojjechuudhaan narra jiraa je'eetiin ifii xiyyaaf ta'ee jechuudha waan san fiixaan baase jechuudha. Ni ulfaata haa ulfaatu garuu immoo yoo waan tokko yaaddee bikkaan numa geessa yoo waan takka murannoo kutannoo qabaattee waan san numa hojjettaa jechuudha. Maaliif guddinaanii agarsiisuu barbaadeeti ani Oromoonni hojjeta heeliyaa ni hojjeta akka gaaritti hojjechuu keenya immoo ani nama takkitti ta'e mul'iseetiin jira jechuudha. So kanaafuu ijoolleen Oromoo bikkuma adda addaa bikka jirtanii hundumattuu aartii keessan guddisaa jechuun barbaada kanarratti. Fiilmii kee jalqabaarraa yookaan fiilmiin asaantii hojjettee uummataaf dhiyeessiteetta gammachuu akkamiirraa qabda kan fiilmii lammaffaa siifaniin qopheessuuf murteessite? Ani fiilmii dheeraa san almost sa'a 2 fixu sani hojjedhee uummata kiyyatti dhiyeessu gammachuu san caalaa wanni naa kennu takka illee hin jirtu jechuudha. Maaliif akkumaan siin je'etti dhiibbaa qabaachaa turre biyyatti asitti immoo bilisaan jechuudha. Waan barbaanne irratti ilmaan Oromoo hojjechuu ni danda'anii jee xiqqeen hojjechuun kiyya ani gammachuu guddaatu natti dhagayamaa jechuudha. Sanirratti sin dhiisne deebi'eetiin ammaas siifan hajuun muubii lammadaa kiyya dalagee jechuudha. Amma saniin Minnesota fi Chicagotti kan agarsiisu sanii. So kanaafuu gammachuu guddaatu na dhagaya. Biyya kanatti gaafa fiilmii hojjettu gargaarsa akkamii qabda? Fakkeenyaaf biyyatti afaan kan biraadhaan gaafa hojjetan ispoonsera qabu wal ijaaranii hojjetu. Fiilmiin immoo akkuma jette dadhabbii guddaa qaba maallaqa barbaachisaa humna namaa barbaachisaa teeknooloojii barbaachisaa. Asitti kan argatteetta ispoonsera argatteetta akkamittiin hojjetta ispoonseriin jiru taanaan immoo kophaa kee fiilmii hojjechuun sitti hin cimne? Lachuutu hogguun hojjedhu ispoonsera akkasitti hin arganne. Ispoonsera osoo hin argatiin akkanatti dhuunfaadhaan kaatee hojjechuun ni ulfaata. Sabni biraa immoo waan akkasiisanii qaba gareedhaan wal gurmeessanii maal ja'anii ni hojjetanii akkasumattis mootummaa isaan gargaara. So kanaafuu yoo mootummaan isaan ka gargaaru ta'e wanni Oromoos mootummaan hin gargaarreef hin jiru. Maaliif yoo jenne waan keenya guddisuudhaa fi lafaa kaanee hojjechuu jirra. So kanaafuu mootummaanis bu'aa irraa argata. Maaliif yoo ja'anii akkaan isin jeetti aartiin jireenya ilmaan Oromooti gabbaasnee mul'isaa jirra. So kanaafuu yoo mootummaan kanarratti involve godhe warra abbootiin qabeenyaatillee gabbahanii sanirratti ni hirmaatanii. So kanaafuu mana tiyaatiraa ijaaruudhaan akkasumattis filmoota bahanii ispoonsara godhuudhaan yookaan ammoo yoo danda'an produce godhanii hojjechiisuudhaan
yoo karaa kanaan dhugumatti dhimmatanii aartii Oromoo ni guddisna jedhanii ka'anii aartiin Oromoo yeroo gabaabaa keessatti guddachuu ni danda'a. Maaliif ijoolleen hojjettu, ijoolleen aartistoota hedduudhaan jira. Ijoolleen sun maal barbaaddi? Gargaarsa barbaaddi. Gargaarsa tokko yoo argatan ammoo wanni fiixaan hin baaneef, ijoolleen san wanni hin guddanneef, aartiin keenya wanni hin guddanneef, afaan keenya wanni hin guddanneef, eenyummaa keenya calaqqisiisnee achi keessatti agarsiisnee wannummaan nuti fiixaan hin baane takka illee hin jirtu. So kanaafuu gargaarsi mootummaa kanarratti hedduu nu barbaachisa. Rakkoon kanaan dura aartii Oromoo irra ture rakkoo nama siyaasa Oromoo irra turedha. Namni si gargaaru hin jiru, hundumtuu rakkoo siyaasaatiifitu aartii kana guddisuu baqata. Amma immoo haalli jijjiirameera waan ta'eef uummanni abbootiin qabeenyaa Oromoos akkamittiinitu aartii kana guddisuudhaaf irratti hojjechuu qabu jetta gara fuulduraatti. Egaa wanni dabree jira. Amma immoo itti jirru kun maal fakkaataa ka jirudha jechuudha beekte. So kanaafuu yoo jijjiiramni dhugumatti jiraate aartii keenya guddachuutu irra jira. Kanaan jedhan. Maaliif abbootiin qabeenyaatis taanaan aartii kana guddisuu yoo dhugumatti yoo wanni kun haa guddatu jennee aartiin guddachuu qabna jennee yoo kakaanu taane akkaan siin jeetti jijjiiramni guddaatu jira. Jijjiirama kana keessatti immoo dirqamaan maaltu jira? Aartiin haala itti guddatu mijjeessuu danda'utu irra jira jechuudha. Haala itti guddachuu danda'u. Akkuma ani duraan siin jeetti waan kanarratti namni tokko guddisuu hin danda'u. Aartii namni tokko hin guddisu. Maaliifiif uummanninis waliin guddisuu qaba. Akkuma ani siin jeetti mootummaanis waliin guddisuu qaba. Abbootiin qabeenyaatis walumaan guddisuutu nurra jiraan jedha. Ati gama keetiin hanga dandeesse aartii guddisuudhaan gama fiilmiitiin hojjechaa jirta. Aartiin Oromoo garuu akka waliigalaatti sadarkaa barbaadamurra sadarkaa ati yaadaa turte irra gaheera jettee yaadda. Yoo hin geenye ta'e immoo hanqinoonni maali? Okay. Aartiin hojjetamaa amma fiilmiin hojjetamaa jira. Hojjetamaatuma jira. Eegalli irra jira amma beekte. Eegalli irra jira wanni kun eeganaa hin guddanne akkasitti. Aartiin guddate hogguu jedhanii fiilmiin tokko hogguu bahe yookaan ammoo sirbi tokko hogguu bahe fiilmiin tokko hogguu bikkuma mana fiilmii hunda keessatti agarsiifamuu danda'edha. Aartiin san guddatee kan jedhamu. Amma akka agarrutti yoo biyya keessatti kan deemnu ta'e galma jiddugala aadaa san qofaatiitu jira. Sanirratti tartiiba qabataniiti fiilmi isaanii achitti fiilmiin afaan Oromoo achitti isaan surda taheeti dabra. Deebi'ee tartiiba qaba. Beekte tartiiba gunis hin jiru amma fakkeenyaaf namni 3 namni 4 yoo eeggachaa jiru ta'e yoo galmi san kan qabame ta'e akkasumatti yeroo irraa fudhachaa deemaa jechuudha. So kanaafuu mana tiyaatiraa babal'isuu danda'uun Oromoo guddina tokko. So kanaafuu sanirratti amma tokkuma qofa qabna 10, 20, 30 bikkuma hundattuu immoo Oromiyaa keessa hundumattuu immoo akkasumatti yoo kan ijaaran ta'e dhugumatti aartiin ni guddata jedhee yaada. Yoo hin taane immoo kan biyyaa xiqqashoo ni guddataa jedhee akkasitti kan hin dubbadhu. Yoo wanni sani ijaarame san qofa jeetiin amana akka nama tokkootitti jechuudha. Diraamaan yookaan fiilmiin biyyatti hojjetamu akkuma beekamu sadarkaan biyyi sun irra jirtu mul'isa. Biyya alaa kana immoo teekinooloojiin jira aartii hojjechuudhaaf haala mijataa qabu kanumaan duraa ka'aniyyuu. Muuxannoo si argatutti fayyadamtee hojjechuudhaaf karoora qabdaa gara fuulduraatti aartistoota biyyaa ka'aa jiran achi ol dhufaa jiraniif wajjiniin. Ani numaatu waan beekee biyyatti hojjetamuu danda'u waa hedduudhaan harkaa qaba. Biyyatti ogummaan ani asitti horadhee jiru kana biyyatti deebi'ee yooniin kan hin hojjedhu ta'e akkaanin siin jeetti aartii guddise jechuudha. Maaliif waa'ee saba sanii mul'isuudhaaf moor as teessee kadaleedduu fi biyyatti immoo kadaleedduu tokko miti.
asitti jireenyuma biyya kanaa kan mul'isu Oromoon asitti akkamii jireenyi isii maal fakkaata? Haala akkamiitiin jiraatti? Kan mul'isuu ni dandeessa. Garuu immoo yoo biyyatti deemtu taate biyya keessatti waa hedduu mul'isuu ni dandeessa jechuudha. Waan aadaa teenyaa mul'isuu ni dandeessa. Amma inumaatu iskiriptii guddaa tokkoon harkaa qaba. Baadiyyaa keessatti hojjetamu jechuudha. Sangaa amma ani ispoonsarotaan barbaada. Akkaaniin siin jedhetti inumaatu osoo danda'amee mootummaan kana ispoonsara godhe waan bareedaa tokko ni hojjetama jedheetiin abdii guddaa qaba. Kanaafuu haala kanaan bifa kana fakkaateen anis biyyatti deebi'eettis hojjechuudhaaf anytime qophiidha jechuudha. Torbee dhufu kana kan irratti xiyyeeffatteertu fiilmii siifan agarsiisuudhaa fi eessatti agarsiiftaa? Qophiin kee maal fakkaata? Amma Chicaagoo fi Minnesotattiin agarsiisa. Amma akkaanin siin jetti September 22 as Chicaagootiin agarsiisa. Communitiin Chicaagoo hundi keessanuu kottaati fiilmii kana daawwadhaa jedheetiin asumaan isin afeera. Akkasumattis Minnesotatti September 28 qopheessa achittis. Kunis maali? 3450 Snelling Avenue Minneapolis ka jiru achittiin agarsiisa. So kanaafuu warri Minnesota jirtan hundinuu kottaatiin daawwadhaa jedheetiin isin afeera. Hundumti keessanuu kottaa hin hafinaa. Arti keenya immoo walumaan haa guddisnuun ja'a. Galata guddaa qabdanii galatooma. Fiilmii Asaantii yeroo agarsiistee achirraa muuxannoo argatte qabda. Amma immoo fiilmii lammaffaa agarsiisaa jirta. Sanarraa fooyya'ee isa kanarratti sirrachuu qaba wanti jettu jira. Namni bahee hirmaachuudhaan yaada sii kennuudhaan. Fiilmii Asaantiin fiilmii duraa kiyya. Amma YouTube irratti isinii gallakkiseetiin jira. YouTube irratti ilaaluu ni dandeessanii. Asaantii Film Entertainment ja'a chaanaaliin kiyya. Like, subscribe godhaa. Achirrattis daawwadhaa. Sana achitti gallakkiseetiin jira. Amma muuxannoon achirraa arkadhe wanni fooyya'uun irra jiru maal akkaaniin fooyyeessuun irra jiru fooyyaa ka qabuun ka lammadaagaa siifan irratti kaniin hojjedhe jechuudha. Kasan caaluun fidee dhufe. Akkasumattis Asaantii irratti ani editing godhutu ture. Kanarratti immoo editingis baradhee editii mataa kiyyaan godhuu eegaleetiin jira. Inumaa siifan irratti edit kaniin godhe ana. So kanaafuu wanni adda addaa sutuma suutaan egaa tokkorraa tokkotti ogummaanis dabalaa dhufa. Muuviinis akkasumatti kwaalitiin isaatillee fooyya'aa dhufa. So kanaafuu waa hedduu fooyyeffadheetiin jiraan jira. Dhumarratti dhaamsi wanti hafeera jettu qabdaa? Wanni hafe egaa waan akkasitti hedduu sanii miti haa ta'uti afeerraa kiyyaa hafe. Atilleen afeeramtee jirta. Galatoomi. Hundintu keessanuu kottaa laalaa. Beetee hogguu odeensiin keenya gabbahee ilaalu waan nutti hin mul'anne odeensiin itti mul'ata. So kanaafuu yaada adda addaa kana beetee nu jabeessuu danda'us ta'ee akkanumattis fooyyeffachuun nurra jiru hanqina qabaachuu ni dandeenya. Jabina qabaachuu ni dandeenya. So hanqina keenya hogguu nutti manammoo boru fooyyeffannee dhufuu ni dandeenya. Kanaafuu akka aadaa godhannee artii keenyaas guddisuun nurra jira. Hundumti keenyaahu ilmaan Oromoo kataatan jechuudha. Kanaafuu waa'ee artii irratti jabaadhaa. Artiin keenya guddachuu qabaa dirqama. Walumaan taanee artii keenya akka guddisnuun ja'a. Hundumti keessanuu gaa ayyaana irreechaatiin isin ga'e. Galatoomaa ulfaadhaa. Artist Keeriyaat Yuusuf afeerraa keenya kabajjee toora Skypeetiin argamtee marii bal'aan waliin gooteef hedduu galatoomi.
Egaa daawwattoota keenya qophiin dhimma aartii irratti aartist Keeriyaat Yuusuf waliin ture kanuma qophii biraan hanga wal agarutti nagaatti.